jireenya kiyya keessatti haanaa dabartuuf biyyoota hedduus naanneen jira. Halkanii guyyaallee hojjedheen jira. Garuu bu'aa bahii waggoota dheeraa booda rakkoo tiyya argeen jira. Duroomuu yoo barbaadde, jijjiiramuu yoo barbaadde, galma yoo barbaadde, hanga feete laffe halkanii guyyaa hojjedhu duroomuu hin dandeessu. Hanga qacaramtee qaama nama biraatiif yookiin nama tokkoof hojjettutti duroomuu hin dandeessu. Duroomuu yookiin galma yoo barbaadde jireenya mataa keetiitiif halkanii guyyaa laffa'i. Mataa keetii irratti hojjedhu hanga lafa gubbatti hojjettu caalaa. Waan lubbuun tee jaalattu, waan onneen tee jaalattu hordofi. Waan onneen tee jaalattu san piraaktikaalii lafa gubbatti argamsiisuuf shaakali. Karaa natti argamsiisuuf shaakaltu san hanga fedhe yoo jabaatees, hanga fedhe yoo sitti ulfaatees wareegama guddaa kafala. Wareegamni ati qacaramtee kafaltu wareegama dhuunfaa keetiif kafaltu hin caalu. Wareegamni dhuunfaa keetiif kafaltu